afaan arabiffaatiin laa istadii jechuun ani hin danda'u jechuudha. Akkuma agartan kan alaabaa Arabaatii fi Itoophiyaa wal bira siniif kaahee akka sinii galuu jedheeti laa istadii jechuun ani hin danda'u jechuudha walumaa galatti. Sa'adiini jechuun ammoo na gargaarii jechuudha. Afaan arabiffaatiin sa'adiini jechuun na gargaarii jechuudha. Assalaamu alaykum ahleen wasahleen warri chaanaalii kiyyaarsa gamtaan baga nagaan dhuftanii har'aan kana chaanaalii kana jalatti afaan arabiffaatii fi afaan oromoo akkaataa kamiin madaamoota keenya wajjin akka walii gallu dafnee akka afaan arabiffaa barannu nu gargaara. Warri haarawaa dhuftan hamma dhumaa nu caqasuu hin dagatinaa, baay'ee tokko sin gargaara. Araboota wajjin illee akka walii galta sin taasisa. Hamma dhumaa nu hordofaa. Like, share, subscribe gochuun hin dagatinaa. laa tujaadil jechuun afaan arabiffaatiin laa tujaadil jechuun hin falmin jechuudha. Laa tujaadil jechuun afaan arabiffaatiin tahaddas ma'aaha jechuun ishee waliin dubbadhee jechuudha. Takallam ma'aaha jechuunis hin dandahama. Tahaddas ma'aaha jechuunis hin dandahama jechuudha. Man qaal afaan arabiffaatiin man qaal yeroo jennu maal jechuu keenya? Eenyutu jedhee jechuu keenya. Man qaal yeroo tokko madaami man qaal nun jetti eenyutu jedhee jechuu isheeti. Leeysa ana afaan arabiffaatiin leeysa ana jechuu yeroo barbaanne anan miti jechuudha. Anan miti jechuu yeroo barbaannu maal jenna? Leeysa ana. Waa tokko ijoollee arabaa ofumaa balleessanii yeroo nu haalatan leeysa ana jennaan jechuu anan miti jechuu keenya. Limaada hakada jechuun ammoo maaliif akkana? Kun maaliif akkas tahee akka jennu san. Limaada hakada jechuun maaliif akkana tahee jechuu keenya. Anta takzib yeroo tokko ijoollee arabaa balleessanii nurra haalatan miti. Kanaafuu kijiba isaanii yeroo warratti himuuf barbaanne maal jenna? Anta takzib jennaan jechuu ati hin sobdaa jechuu keenya. Ati takzib jechuun hin sobda jechuu. Ana alhaq jennaan jechuu yeroo tokko yeroo nu haalatanii balleessaa keenya malee nu haalatan maal jennaani? Ana alhaq jennaan. Kun jechuun ani sirriidha. Ani sirriin jira. Ani haqqirra jira jechuu keenya. Tayyib. Anta mukti yeroo jechuu barbaanne immoo nama dogoggora saniin anta mukti yeroo jechuu barbaanne maal jechuu keenya? Ati dogoggorteetta jechuu keenya. Ati dogoggorteetta jechuun anta mukti jennaa jechuu. A'tarif jechuun ammoo amanee jechuu. Namni balleessu tokko balleessaa isaatii yoo amanuu dhabaate maal jedhama afaan arabiffaatiin? A'tarif jedhama. Kana jechuun amanii balleessaa kee amanii jechuudha. A'tarif jechuun amanii jechuudha. Laqad ra'awaaka jechuun ammoo si arganiiru jechuudha. Laqad ra'awaaka jechuun si arganiiru jechuudha. Yaani ladee daliil jechuun immoo ragaa qabaa jechuudha. Namni tokko yeroo balleessine hojjaa keenya malee nu amanuu didanii yoo ragaa qabaatte ladeeyya daliil jennaan. Kana jechuun ragaa qabaa jechuudha. Saddiqni jechuun na amanii jechuudha. Yeroo tokko araboonni nu amantii nurratti hin qaban taanaan maal jennaani? Saddiqni jenna. Kana jechuun na amanii jechuudha.
هذا معلم. هذا معلم jechuun immoo kun na dhukkuba. هذا مؤلم. هذا مؤلم jechuun kun na dhukkuba jechuudha. Akkasuma dhukkuba agarsiistee هذا معلم yoo jettuun kun na dhukkuba jechuudha. أنا في خطر. أنا في خطر jechuun ammoo ani balaa keessa jira jechuudha. Rakkinni tokko nu qaqqabe yeroo kana araboonni rakkinni dhufe jennetti bilbilan ana fi khatar yeroo jennu balaa keessa jira jechuudha. Anqazini. Anqazini jechuun ammoo na oolchi yookiin na qaqqabi yeroo jennu san. Anqazini jedhan. Na qaqqabi na oolchi akka jennu san. Anqazini jechuun na oolchi jechuudha. Ana fi warta. Ana fi warta jechuun ammoo ani rakkina keessa jira jechuudha. Tayyib ana fi warta yeroo jennu ani rakkina keessa jira jechuudha. Ana kaayif yeroo jennu immoo ana sodaadheera jechuudha. Ana kaayif yaa madaam yeroo jennu ana sodaadhee jira madaam jechuudha. Yani viidiyoon dalaga ijoollee mana madaamaa jirtanii waan ta'eef akkasitti wal qabsiisaa san barsiisaa jira. Laa tansaa jechuun ammoo hin dagatin jechuudha. Waa tokko kan irraaffanne jettee namatti adeemsiti. Hojjaa baruullee nama ammalti madaamiin. Kanaafuu laa tansaa jechuun hin dagatin jechuudha. Kamaa tawaqqa'at jechuun ammoo akkuma eegasanitti tahee wanni sun akka jedhamu san. Kamaa tawaqqa'at akkuma eegasanitti tahee akka jennu san jechuudha. Kamaa tawaqqa'at jechuun. Man yadrii jechuun ammoo eenyutti beekaa jechuudha. Waa tokko yeroo haasaamu waan kana eenyu beeka jechuu jedhanii nu gaafachuu danda'a. Kanaafuu man yadrii yeroo jedhan eenyutti beekaa jechuu isaaniiti. Atamanni jechuun atamannaa jechuun nan abdadha. Abdii qabaa akka jennu san. Atamannaa jechuun abdii qabaa akka jennu sanii. Waa tokko abdachuun atamannaa jechuudha. Ma ra'yuuk jechuun ammoo maal yaaddaa jechuudha. Ma ra'yuuk jettee arabta takka. Ma ra'yuuk yeroo jettu maal yaaddaa jirtaa maal yaadi keetii akka jettu san. Tajannab zaalik jechuun ammoo sana irraa fagaadhu jechuudha. Ba'adi zaalik jechuunis sanarraa fagaadhu jechuudha. Tajannab zaalik jechuunis waa sanarraa fagaadhu akka jennu san. Mahawwalaata jayida. Mahawwalaa jayida jechuun ammoo yaalii gaarii jechuudha. Mahawwalaa jayida jechuun wanni wanta jettee wanni yaaltu tokko mahawwalaa jayida jedhama. Yaalii gaarii jechuudha. Laa tadukul jechuun ammoo hin seeniin jechuudha. Laa tadukul yoo jettee maal jechuu isheeti? Hin seeninii jechuu isheeti. Akshaa jechuun ammoo afaan arabiifaatiin akshaa jechuun na sodaadhaa yookiin na saalfadhaa jechuudha. Laa tujadil jechuun hin falmin jechuudha. Durallee isin agarsiisa kana. Laa tujadil jechuun hin falmin jechuudha. Ijoolleen asina wajjin geessanii jirtan subscribe godhaa haarawaa taatan like illee godhaa. Komentii jalatti illee waan barbaadan barreessaa gaafii gaafadhaa. Gaafii keessanillee isiniif deebisaa jechuudha.
sa'adiini jechuun nagargaarii jechuu jennee akkuma duratti agarreessanii dhugaa chaanaalii kanarra baay'ee tureen jira garuu sinlee laayikii godhaatiin na jajjabeessa inshaallah. Viidiyoo akkam godhee akkasini dhiyeessu haala kamiin akkasini mijjatu natti himaa komentii jalatti illee na barreessa waan barbaadan siniifin geessisaa jechuudha. Viidiyoon kiyya har'aa asirratti raawwata. Viidiyoo kan biraa siniif deeman deebi'ee dhufutti salaam ta'a.